Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhuftan badhaas Mobile TV nagaan keenya gartee qilleensarraan akkasumatti salaamtaa fi nagaan keenya bakka jirtanitti qilleensarraan isin haa qaqqabu. Akkasumatti barnoota ajaa'ibaa qabadde isin dhufe amma dura risteerisii daqiiqaa dheeraa akkamitti hidhannaa jennee yaaddaa jirra jechuudha. Risteerisii feesbuukaa daqiiqaa dheeraa akkamitti hidhannaa nu sekonduma 20 bira ni damu dhugaadha beekamaadha. Sekondii 20 bira hin damu fakkeenyaaf sekondii 20 bira abbaan tokko fedhe hidhachuus illee hin danda'u. Karaa gabaabaadhaan daqiiqaa 20 akkamitti hidhachuu 20 ol daqiiqaa 3 kana waan akkamitti hidhachuu dandeenya? Daqiiqaa sekondii 20 ol akkamitti hidhachuu dandeenya? Yaada jiruuf ibsa ajaa'ibaatiin isiniif deebi'eetiin jira. Daqiiqaa dheeraa haala kamiin hidhachuu dandeenya? Haala kamiin daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 risteerisii irratti hidhachuu dandeenya. Yaada jiruuf amma fakkeenyaaf xabba feetee yoo ilaaltan yookaan argaa jirtan taatellee wanti tuni waan daqiiqaa tokko guutuu daqiiqaa cinaa daqiiqaa tungeessu. Kanaaf haala kamiin daqiiqaa tokko sekondii 40 hidhachuu dandeenya yookaan 30 hidhachuu dandeenya. Akkuma beekamu risteerisiin daqiiqaa hin guutu sekondii 20 ol hidhamuu hin dandeessu. Karaa gabaabaa furmaata ajaa'ibaatiin karaa daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 itti hidhachuu dandeessaniin karaa addaa isinii qabaddee dhufe na waliin turtii gaarii. Karaa ittiin nuti daqiiqaa 2-3-4 hidhachuu dandeenyuun eessa yoo jettan bakka namni xiyya isiniif itti qabu kanaa jechuudha. Bakka namni xiyya isiniif itti qabu meseenjara kan jedhu kana meseenjara ni agartanii jechuudha. Yookaan xiyyaa guddisee isin agarsiisuu hin danda'a. Xiyya akka ajaa'ibaatti akka isinii mul'attu guddisee isin agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Bakkaan xiyyaa kana itti qabee jechuudha. Xiyyaa guddaa gubbaatti gaffidee itti qabee jechuudha. Yookaan geengoo itti godhuu deemu kanaa jechuudha. Bakkaan geengoo isin itti godhe meseenjarri isuma kanaa jechuudha. Meseenjarri biraatti miti. Kanaan xiyya isin itti qabee kana keessaan akkamitti sirreeffachuu dandeenya? Jettanii gaaffii isinitti ta'uu mala. Akkamitti sirreeffachuu dandeenya jettanii gaaffii isinitti ta'uu mala jechuudha. Keessa seennee haa ilaallu akkatti godhachuu danda'an. Inni isuma kan isaan xiyyatti qabee xiyyaarra oofu jiru kanaa jechuudha. Amma keessa seenee ilaala. Keessaa seenuu na waliin. Akkanatti ogguun seenee keessa na seena. Meseenjara warraan keessaa qabu kana naaf fidaa jechuudha. Akkaataan nuti itti hidhachuu dandeenyu meseenjara keessaan dhiiroo daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 bifa kamiin jechuu maltan. Kanaaf akka ta'e nuti itti hidhachuu dandeenyuun na waliin turtii gaarii. Amma dhufneetuma asumaan fakkeenyaaf ani kanarratti nama kana akkana wajjaa seetiin jira. Ammallee kanuma fedhayyuu ta'u akkamitti nama kana akka bifa nama kanaa erguutiin risteerisii hidhachuu dandeenya jechuudha. Akkamitti kan jiruuf asuma ilaaltan nama fakkeenyaaf bakka suuraa ta'us viidiyoo ta'us erguuf kanarra dho'inaa jechuudha. Bakka viidiyoo kanneen xiyyatti qabeen dho'ina viidiyoo nuti qabnu kanan ol baasa bifa nama saniif ergu yaana jechuun fakkeenyaaf nama saniif ergu yaana dhufnee fakkeenyaaf daqiiqaa takkameen barnoota kanaaf raddu barnoota kanaan fudhaa jechuudha. Barnoota akkaataa beeksisa immoo itti furraa jiru kan hindoo isin barsiisee jechuudha. Kanarratti hin dhabu daqiiqaa takka jechuudha. Daqiiqaa takka abbaan fedhayyuu hidhachuu hin danda'u. Kanaaf kun bifa bareeda daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 hidhachuu dandeessan isin fedhinnaadhaafiin kanarra dhoochuu deema. Irra deetiin jira. Seendi bakka tana nu gamma nama iyyuu bakki isin ilaaluu qabdan bakka tana asitti iditti jira. Bakka kanatti jedhu irratti iditti jira. Amma asitti seendi bakka seendi yookaan dhooyne moo bakka iditti jiru irra yoo dhooyne risteerisii hidhachuu dandeenya jechuu keessatti. Kanaaf bakka iditti jiru kana bakka kanatti yeroo jiru kana asirra dhooyna jechuudha. Bakka tana haalaan ilaaluu qabdanii irra dhooyna. Kanaaf bakka idit jedhu irratti guudhooyne bakka seendi yoo irratti dabarsu isin sirnaan idit bakka yoo irratti dhooyne jira asitti kan dabarsaa. Oggaa akkanatti nu dabarte bakka saawundi jedhu fi bakka istoorii yoo kana wal cinaa jira jechuudha. Karaa beeksisa tokko dhufee xiqqoo irraa deebi'ee jira. Kanaaf bakka saawundi jedhu kana hin dhooyne jechuudha. Bakka istoorii yoo bakka cinaachira jiru kana istoorii bakka yoo irratti guudhooyne daqiiqaan dheeraan hanga nuti barbaanne nu hidhamaa jechuudha. Bakka istoorii yoo immoo hagamana irratti dhooyne namaaf erguu jechuudha. Bakka xiyyaara irratti deemu jiru kanarratti yoo dhooyne namaaf erguudhaaf. Kanaaf bakka istoorii yoo kanarratti dhooyne daqiiqaa dheeraa risteerisii hidhachuu feene san hidhachuu yoo barbaanne hidhannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf hidhadheetiin jira.
deeqaa dheeraa deeqa tokko fayyaan hidhadhee tan nama biraan immoo sekoondii 20 akkana ta'uu malaa jechuu guyyaa hanga baratoo dhufu walitti dachaanutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An bifa kanaan hidhadheetiin jira jechuu guyyaa akkanatti hidhadhaadha. Yoon kan barnoonni fi isinitti ta'u ta'e sabiskiraayib, laayik, sheer godhaan jajjabeessaa akka baratoo dhufu walitti dachaanutti.